namni hidhamuun furmaatan ta'u furmaata poolitikaa ta'uu hin danda'u biyya kana keessatti. Keessumaa immoo yeroo kanatti Oromoof hidhaan hin malu. Oromoon boqonnaa argachuu danda'utu irra jiraata. Oromoon atiiliist tasgabbaa'utu irra jiraata yeroo kanatti. Maaliif hidhama? Rakkoo poolitikaati yoo ta'e jaarmiyaaleen poolitikaa hunduu Finfinnee keessa jira. Asitti dubbachuudha. Uummata baadiyyaa keessaa maaf daarama? Okay? Kuni furmaata hin ta'u yaaddoo guddaa gara fuulduraatti illee nutti deemudha jechuudha. Lammaffaa olaantummaan seeraa kabajamuun sirriidha. Garuu mootummaan olaantummaa seeraa cabsaa olaantummaa seeraa kabachiisuu hin danda'u. Olaantummaan seeraa tokko maali? Namni tokko yakkamaa ta'uunsaa osoo hin beekamin hidhamuun qabu jedha. Amma kan ta'aa jiru maali? Namni ni hidhama waajjira poolisiitti. Namni ni hidhama. Gaafa namni hidhame sun gaafa maali mana murtiitti nan dhiyeessan gaafa jedhu lakki anamiti kan si hidhee naqaama biraatu dhufee si hidhee adaraas si kaa'ee jedha. Gootu buraayyuu gootu sabbata namni akkamitti akka hidhamaa jiru. Deemaati deeman amboo gaafadhaa naqamtiin naqaa gaafadhaa shaashamannee gaafadhaa namni akkamitti akka hirmaa waajjira poolisiitu ukkaanfamee jiru. Kuni hariiroo jaarmiyaaleen Oromoo fi mootummaa keessa jiran akkaataa inni itti summaawaa jiruu fi adeemsa biyyi keenya gara dimokiraasiitti deemuudhaaf qabdu gufachiisuudhaaf balaa guddaan kan